Mere jiruuf jireenya. Jiruuf jireenya waan jettu gaabunaa akka keessan kana mucaa yoomuma godhan naannee wayyaanna. Homaa miti kan mucaa godhachuun hin danda'amu. Silaa hin maraxxu eessatti dhaabbata godhatu ture. Isa immoo filachuu waanuma jirudha meedhiisa. Caaltuun eessa dhaqxee har'a akkamii wal bira haftan? Caaltuuni jirti gaa. Eessatti amma hojii deemtee? Caaltuuni meedhiisa caaltuuni ergi jedhetti qattee tutturteetti. Maali maatu ta'e haadha koo? Caaltuuni iddoo ishee malee dhaabbataa oolti. Maal goote maal jechuudha? Iddoon maqaa warra keenyaa balleessu, iddoo maqaa keenya nu arrabsiisu, iddoon nu salphisu. Ani seera jechayyuu mana barumsaa dhiisi na godhaara. Maal taatanii hoo? Isheen bakkee keessa oolti, ijoollee dhiiraa wajjin oolti. Akkamatti moo? Mana bunaa oolti, mana dhugaatii oolti. Kun dhugaadha moo? Ani yoo waldaa dhaqu nan qaanfadha. Maaliif obboleettiin koo iddoo maleertan yoo waldaa dhaqu nan qaanfadha. Ana manuu hin danda'u kan akkamitti akkana gooti ishiin kan? Anoo gorseen dadhabe seenuu na arrabsite ittumanni ishee. Waaqayyo ishee haa yaaddatu malee maal jennare? Maaliif fiddeen dhufi namaati? Maamatti nim ture yeroo wajjin dhuftan? Beektu gaa seenuu namarra deemti suma surraa deemcal jedhee bulaara. Ammayyuu natti dheekkamti mee ka'een deema jedhaa mucaa keessanis immoo jaaladheera. Homaa miti bakka yeroo bira mee fidii kootu dubbii kanatti deebinee mari'annaa. Akkamitti akkana gooti ishiin? Amma ittiin taneen naannarra deemti seenii meedhiisaadha amma. Ishi bakka anu nanaasufsiisa waan makamii fumee nagaa ta'e atis. Haa ta'u mee jalaa nagaa taata. Ishi odoo waan jedhin deemta garuu maa miti gaa. Mucaan kee bakka dhiisi godhadhu galiiti yoo dharra. Ishi nagaa naa ta'e. Akkamitti mucaan kun odoo anaan akkas jettu akkamitti waan akkasii gooti? Ani namoonni malee yoomumayyuu kan. Eessa wanti dhuftaa? Ani yoo suuqii baddaa takka ba'een dhufaam. Ani amma kana hundumaa ani kana jedhu asitti mee si gorsee dadhabe eegedallee sitti mee nama biratti maal qaana sitamee hamma yoo namni barumsa barachaa ooltiin jedhamu maal hin jedhamee ani. Lakkaan suuqii deeme. Ani bakka kan kana maal hin jedhamee isuma dhugaasaanii maal inni siraa maaltu sitti dhufe mucaanan lakkii hiriyoota si malleetti hin maxxaniin jennaan diddee. Aloo hiriyoota bira hin deemne. Eessa ooltere? Suuqii baddanaa sana deemeen osumanii kaardii jedheeni mucatti takka argeeni. Mee taayi. Baay'ee bareeddi daaspooraa argeemanii osoo manaa ga'u gara sanitti akkamitti na fudhachuu dandeessa? Akkamitti gara daaspooraa kanatti jijjiirratuu danda'a? Jedheeni seenoo eenyummaa biyya daasporaan qabeette akkamitti akkaniseetti maxxanuun barbaadda ta'an. Maal jette? Ahaa daasporaa bira oolte? Akkamitti akka seenne wanti qeensisee akkam akka bareedu furdinnisee rifeensisee ani amma as biyya Itoophiyaa keessan taa'u amma booda sibbisee mucaan ani gubadhe si biraa isan dhaqa. Maaliif nama maal mataa yoo walii gammanne hin jedheen maal mataa yoo walii gammanne Ati yommuu nama taataa? yoo ani deemee isin guddadhe isinitti hin tolu. Isi guddachuu kee jibba miti. Maaliif akka namaatti yaaddu? Isa jalqabdee xumurtu? Waan irra jirtu hin beektu? Maali isa sanatu caala inni suni qarshiidha. Ilaamee deemee guyyaa sadi bullaan mana akkamii fooqee akkamiin isinii ijaaran jedheen. Anuma kee kanaan waan godhu hin dhabe. Atoo naan gammadu amma booddee obboleetti koomini bakka ati dhiisi. Abbaan dangaleessi ishee maaluu beeka? Anoo isaanitti amma bilbileeni kaardiitti guutadhe amma birrii shannaa liqeessiti bilbileenitti hima. Si liqeessee? Birrii si liqeessee? Waan Abbaan gaarii ta'e makalatti. maka. Mee qoyi micoo kanaa bilbilee tanaan arragaaggaxa malee maa akkanatti hin ta'u? Eenyu si diraa walaa jira? Heeloo Nagaan siif haa ta'u. nagaan kee baay'ee akka. Caaltumaaf siltiin kaasnee Hin gammadee siin jedhaan waan tokko sitti himamu. maaltu ta'e? Har'a odeema suuqii deemee suuqii baddanaa sana beektaa isa mana keenya waliisa. Yoon deemu jechuudha. Akka carraatee odumaan bilbilaa isaa jiru mucaa tokkoon argadhu seete. Mucaan akkamiiti
miti silaa amma na biraa baate miti. Daaspooraa jedhe. Amma mana biraa baatee deemtutti moo? Mee caaltutti kennimee dura ishii naasofsiisuu barbaada. Isheen inni naafte lammii naa gorsiiseenuu jechuudha. Maal gosa daasporaan kaayyoo maaloo naan jettinni kun Mee silkiitti kenni kophaa taasofsiisuun barbaada. Anumti ishiillee boqonnaa naa kennaan jiru ana. naaf gorsituu Maali hiriyoota gaarii turre nuti kaleessa maal taatani garuu? amma gawaasinitti mesanitti niminaa daraa geessan. Ishi mee itti kenni ishiin dubbisaame. Maalitti himti? Itti kenni mee silkii. Eenyudha? Eenyudha? Eloo nagaan siifaa ta'u caaltu. Ameen dachaa siifaa ta'u jirtaa maaloo? Nagaa kiyya galata waaqayyoo akkamati maal taateen na irraanfatte maaliif baddan? Maaloo yoomiin badee maaloo jiraanoo akkamati nagaa keetii mucaan kee nagaadha? Hunduu nagaadha fayyaa isaati abbaan manaan koos mucaan koos manni keenya nagaadha. Maali garuu dheengadda hiriyaan keenya bira dhuftee turte ishii bira hafte si eessa oolte mee? Eenyu si bira dhufe? Goddanyaan kee na bira dhuftee turte. Eenyutu dhufe? Dhaqxee? Maali sitti himnee? Ani mana ture beektaa hin argine? Natti hin himne? Gaaddisee dhumti moo? Natti hin himne akkasumatti ani mana barumsaa oolte hin jedhee isheen yoo si dubbisuudhuma dhufte natti fakkaata egaa. Ani kobaatto du'aasa'uu baannee wal bira dhumne iyyuu mee natti tola. Mee lachanumti keessanii wal qabadhaa koottaa waan na dhagee boqonnaa naa kennuu de bakka baay'ee sammuun kun jeeqabe isin yeroo tokko taatanii akkamitti akka kana taatu baay'een gadda. Mee waanuma kamiifuu har'a misaa wajjin turraa koottaa. Maaltu jira yookaan kootu gara mana keenya? Lakkii mee sunumti koottaa mana koo ani mucaa koo baadhee abbayee mana gatee akkamittaan dhufaa miti. Ishi baqaan dhufna rakkina hin qabu. Ishi nagaadhaan koottaa. Yoom dhaqxee mana ishee? Dhaqee mun ture garuu amma kun yoo sila lakkoofsa wal jijjiirre sirnaa bilbileera. Isa tokko sitti odeessu isa kan biraati maaf ceeta? Ati waanuma gammachuu kadhaadhaan gammadduu hin jedhe man. Maaluma taa guyyaa tokko yoo yoom dhaqxee hin jedhe yoom dhaqxee ishee bira yoom dhaqxee? Bakka dhaqeera. Nagaa man gaafadhee numaa hin dire. Ani kanan jedhu mati qilleensa irra moo lafarra deemtee dhaqxee giddamu? Eessa oole jetti? Iddoo tokko taa'uun hin barbaachisu. Maaliif beektaa? Iddoo tokko yoo teesse waanuma tokko ilaalaa asii waan haala baay'ee argaa ooltaa. Amma ka'e kama hin deemna ishee Eessa bira. moo deemtu? Ishee bira deemna. Eessa? Lamaan keessanuu goota jetti. Anoom saannaa bilbilaa booddee isaan bira wadhaan deemuun barbaada waan ta'eef. Shukkaari maal jechaa jirta? Ka ishee bira deemna. Akkuma ka engidde wajjin deemnetti tokkummaa keenya wajjin deemna. Lamaan keenya Waan jedhu laali ammuma paaspoortii processii eegalii naan jedhaara. si'a processeessu. Bilbila koo nan deema. Bilookiin isirraa godhe yookaan bilbilitti kana sharkaa fuudha. Maalumaaf walitti naafna maalumaaf gufuu walitti taanaan jedhe maalumaaf walitti dhiyeessin. Amma ka hin deemna. Beela. Akkam jirtu nagaaraa? Nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u. Ameen isiniif illee akkam. Nagaa keessanii Jirtaa? fayyaa keessanii Akkam jirtu fayyuma? nagumaa Akkam jirtamoo fayyuma? fayyaa keetii Nagaa. jirra malee seenaa taa'aa. Jirtu? Maal ijoollee akkanatti Deemu badii? laakee. Wayii. Rafee jira bada ammaan harma hoosisee raawwadhe. Miti. Naguma keessanii Jirra fayyaa galataa keessanii Jirra. dhaga jiraattan akkamsiin. Jirra kunoo. Ni akkamatti nagaa keeti? Jirraanuu maali kunoo erga waa'ee keessan dhaga'e baay'ee boqonnaa armaan qabu bakka maaliif garuu akka kanatti kaleessa wal guddisaa turree wal jajjabeessaa turree Maali? engadda innaa ishiin dhuftate yoo biraa aftu ani bakka waan nama gaarii tokko natti fakkaata jalqabaa qabdee
garuu innaashi sana natti odeessite irraa kaasee baay'ee jireenyi koo na jeeqabe sababiin isaa iyyuu Maali hiriyoota isin maal kooti. taatanii naguma akkam fayyuma jirtu garuu. Maal? Mucaa keessa. Yaadaloo. Jirra waaqayyo. Meereen gaddaati eessa turteeti hiriyoota gadhee baafattee takka mana caffaraa takka hiriyoota gadhee wajjin baafattee jireenya akka barbaaddee jireenya gadi dhiisii jiraachuu qabdee. Maal jettu? Eenyutu? Anatu moo? Anatu jireenya gadi dhiisi? Inni kana siif fidee eenyudha? Ati waan kana keessa hin jirtu? Isa kana odeessu. Ilaaloo. Maal beekee lambar yeroo jabbataa gadi qabattee deemtu waan hundumaa irratti bare. Isa kana odeessuu qabdanii? Maali? Isa immoo beekaa wal dandeenye malee jechuudha. Isin beeka akkamiin ooltan. Atis jaarsa kee dhiiftee isin diaasporaa argadheera natti naaftanii waan meeqa narratti gurmee Diaasporaa akkamiiti kan si fuudhu kuni diaasporaa. guyyaa sadii keessatti Taragaagaa mana namaati. hin fudhadhaa borusa si qofa eegalii anatu si xumuraanaan jedhe. Kuni boru si geessee bakka barbaade si gatee si biraa kan gowwoominati. Itti nooyinaa. Waaqayyo namatti kadhatteessa. Isa waa'ee isaa dhiisiyati. Maal dhageesse waa'ee kee? Maal kun ishiin dhuftee sadaqee si biraa jennaani ijoollee dhiiraa wajjin jiraatti takka mana dhugaatii takka mana caaffaraa ooluu gorseen na dhabe gorsinaan jette ani kanumaaf as waame har'a. Isheetu na gorsee dadhabee? Eeyyee. Ergi diaasporaa jettee hidhattee akkas odeessisiin jedhee? Maaliif isin waan akkanaa gootu dhaloonni boru maal sinirraa barata? Anamma fakkeenyuma sinii ta'u mucaa baay'ee gaafa. Isa miti waa'ee dhuma kooyii gaafa ija keen argite mucaa kanarraa humayyuun dhagahin siin jedheera. Mucaan kun mataa shofte badde. Mataa gadi qabatte garuudha sirriidha. Bubbulte. Sittimeen duraan sittimee miti ishee teessise. Anduuba ishee deebi'ee ishee lollee. Namni mataa gadi qabatu kun gaarii miti adaraa keessanii bultoo koo na jalaa diibdu bormoo abbaa manaa kootii walitti na buuftu tarii ta'uu danda'a. Ani sin gorsuun kiyya akka karaa gaariirra buutanii fane amma yerummaa. Ati maaliif akkana gootame? Diaasporaa maalitti kan argatte kan si fuudhu kuni maal ta'a mucaa biyya ta'uu Utaa argitan isheen natti naafti akka malee natti naafti. Yeroo hundumaa yoo karaa wajjin namni ishee dubbisu hin jiru. Mee abbaa manaan kiyya iskoolii natti gochaa raame isaadhaaf dhufaa hiramee inni illee yaada tokko isiniif kenna adaraa keessan tasgabbaa. Innoo naaf bilbilaa jira mana deemamee jedha nagaa taaka. Qoyidha dhaggeeffadhu eessa dhaqxa? Lakki ana boorsaa garuu tan jira. Turii mucaa nana Mee waan baasisa. si dhaggeeffadhu Finfinneen gorsa nurraa fudhadhu waaqayyoon irratti sii kadhannaa isa kam akka ta'e adda baafadhu. Waaqayyoon dura na gargaaree isa akka kanarraa kenne naa galateeffadha. Naan kadhatina amma naa galateeffadha. Waaqayyo si wajjin haa ta'u ilaalaa dhuma kee borummoo ilaala gaafa sanaayyuu doon dhageeraadhe gorsa isaanii. Anoo iftaa isin ilaame utuma addina teessanu ani guyyaa sadi booddee deemee waggaa har'aa caammaa mana dhuunfadhee Finfinnee keessatti dura amma jira nagaa ta'a. Isaan wajjin hin nyaattu? Laakkiinoo nan deemaara. Jedhaa bakka dhaloonni bara kanaa silaa naman dhaga'anii maal goonaa miti. Mee akkamii atoo qoy maal taatanii takka nu tattaatu garuu. Akka kanan turre micoottiin baay'ee cawwaan turree keessattuu. Maal dhugaattisi? Mee na dhiisi mee nan gubadhe. Iddoon dhaqu dhabe bira. Mee kootu Baay'ee ulfaata. mucaan kun mee waan itti isheen adeemaa jirtu mee ilaali. Mucaan isheen diaasporaa jettee itti marachaa jirtu kuni utuuma tokkoon hojjetiin achi dhaqee amammoo cal jedhee ijoollota irraa birrii funaanaa jedhadhan ijoollota biyya alaa siniin geessa jedhee. Amma isheen Nuti waan tokko itti himnaa. Lakkii akka mataa kootan jiraadha waatti akka siinillee sin balleessine amala gadhee akka sin barsiifne irraa of eeggadhu. Ofii keetii kabaja kee eeggadhu. Kabaja maatii kee, safuu aadaa kee, safuu biyya kee, safuu afaan kee eeggadhu. Jabaadhu sin jedhaanii akka kootti. Har'a sin nama ijoollee godhate hiriyoo tokko taa'an sinidha miti. Ana har'a kunoo mucaa godhadhe ijoollummaattu haa ta'u. Anarraa fakkeenya tokko argachuu barbaadu. Isinis iddoo gaarii odoo geessanii dhaltanii mucaa keessan baattanii sun argee tan gammade hiriyoota kooti. Boru garuu yoo karaatti kuftan odoo hiriyoota gite jechuun hin oolu. Mee amma tokko gorsi yoo didde immoo bakka maatitti illee dabarsa akka kanatti jireenya gadi dhiisuu hin jiraatina. an dadhabe kana booddee ilma ittiin dubbadhu.
takka bicha abbaatanii maa kana booddee inuma ittiin dubbadhu kana booddee dadhabe hubadhe lammataan na dhukkubsite manatti yoo galtu daaspooraa jetti bilbila halkan guyyaa odeessite. Mee mucaan bilbilaara qo'ee jalaan kaasaa. Wayye kennaa koo nagaa oolte nagaadha galata waaqayyoo. Akkam ture hojii bishaan abbaataniirtu baay'ee gaariidha. Anallee hiriyoonni koo na bira dhufanii turanii amma na bira galuuf jedhu. Eeyyee nutillee meeshaalee hin nyaanne lakkii hin nyaanne. Yoosefillee ammuma kana hirriibaa kee kun goddanyaa kiyya baatee jira. Ati nagaa keeti miti bakka nagaa naaf ta'e ishii nagaadha naaf gootu. Sin jaaladha. Ishi anillee ishi nagaa naaf ta'e dhiifama. Ishi. Bakka amma ka'eetanii deemaanillee sa'aatiin dhaqa deemaa jira. Galgala tajaajila wayii qaba. Mucaa kana immoo dadhabeen jira. Gorsis ittimees dadhabe. Amma qoy isa ati amma akkas jettee kana tarii of eeggadhati. Ishee biratti icciitii kee akka hin dubbanne tokko waan asiin jedhu. Abbaa manaatti hojjan adda si baasii jedhee baay'ee sodaachaa jira. Mucayyoo kun nama nagaa miti. Nama nagaa miti. Mucaan daasporaa jettu kun akka intala kana birrii ishee irraa nyaatee booda akka